Namni haala suukanneessaan ajjeefamee reeffisaa lafarraa harkifamaa jiru kun dhalataa aanaa dibaaxii ganda doobbaa yoo ta'u nama nagaa hidhannoo maleessa reeffa fudhachuuf gara barbar imale ta'uutu himama. Haalli godina Matakkalii fi waliigalaa kan naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiru yaaddeessaa ta'uu dubbatu warri OMN garasii dubbise. Wareegama artist Hacaaluu Hundeessaa booda muuziqaan Oromoo laafa jedhamee sodaatamus bifa haarawaan aartii biyyatti weeraraa jira jedha gabaasni Guyyoo Waariyoo qopheesse. Keekiyyaa badhaadhaatti hanga Galaanaa Gaaromsaa Ittiiqaa Tafarii hanga Leencoo Gammachuu artistoonni hedduun hojii haarawaan uummatatti hamilee horaa jiru. Gaafiif deebii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork tanami humtamshanii Facebook Live daawwachuun riikoordii haaraa obbaaf turdofe torbe tokkoon booda waxabajji gaaf 29 bar 2020 oduun akkan jette dhaga'amne. Misaayilli Oromoo Hacaaluu Hundeessaa boonsaa rasaas dabaaf cubbuutiin waraana mundu'aaf jilbeeffate. Oromoon dhukkubsate muuziqaa isaallee lafti dukkanoofte. Eebbisa addunyaa Usmaayyoo Muusaa jireenyeef daadhii galaane. Ittaansuun Hacaaluu Hundeessaa kanyaatti qa'ee maccaaf tuulama Finfinneen abba lafa Oromoo that may have cost the interviewee his life and the Prime Minister whose reputation has suffered along with the country. Ilma qaali hadhabu ummati Oromoo mohum dhibbatamaan dhiibame manidhaa yoo gooramu baay'een ijjeefamoon gameeyyi hedduu hasaama muuziqaan Oromooleen haleellar dhaqqabdeen gaggabe du'aaf horreesse yookaan du'anii dhabamuu ta'uu baatti immoo biyya nyaatanii ka'uun hiree weellistoota Oromoo taate jilamaan booda keekiyyaa dhukaase ilmi dhiira sabaaftuu barraaqa. Dinagdee nu cabsu soodaree rammasu hayyuu keenya hidhaa hin barbaannu cidhaa. Tadeta medura amanti na furo walinyanu dida tokuma wafida nadinyanu pura gabruma tumura hinkamnu kulkulchu alaganu bu'a qeerroof qarree coomsaa walgarre faffacaati amma wanjee ture lamma jechuun ka gaafat mucaan tuulama keekiyya badhaadhaa shanee fi abaa'oo OLF fi kaafaa'oo hin barreen kabartuu Oromoodha martu jechuun tokkummaa laabse. Oromoonni alaaf kee jiran gammadanii YouTube weeraruun sirbichi namoota miiliyoona 4 oliitiin daawwata. Hateessuma jibbit lafa haate sitti sirbeet galma dhugaa weelluun mucaa mata yuubatti fufuun Itoophiyaa maraacheeti. Barwanni hunduurri dibaayin fudhatin jechuun uummata fincilsiisa abbaan saaqi saanqaa baalli Galaana Gaaromsaa dabarsuun muuziqaa Oromoo du'a haasa'an birra walagaarra marroonta gurba jaala Hacaaluu Hundeessaa taate. Ijoollee biyyaa gootii gugurraa mataan furaa eenyuun alee maaliir gaafa duraa. Otoo birbirsee jiru maaltu faarsame jiree anin beeku guddaan gaafa Afrikaa Oromoo koomitire. Oromiyaa mitire sirna gadaa mitire haqa Oromummaa mitire. Adoo birbirsi jiru maalta faarsi micirree guddaan gaafa Afrikaa Oromoo koomitire jechuun ka gaafat galoon barcuma duwwaa agarsiisuun birraa beellam qabate piipii waccisiise. Bum muuziqaan Oromoo dammaqe baroode dhiichisuu YouTube irra riikoordiin haarawii galmaa'e. Obsii dangaa darbu qaba harki bokkuu qabe boodees numa qaba. Natu sibata situ dadaba obsinera inkamu kulkulchu alaganu bulchu nuara moda bulchu dubbiin muuziqaa Oromooleen sarbees qiyaamaa ta'uun qabaa dhaqanii dadhabaan Leencoo Gammachuu ijoollee Vision Entertainment dubbisuu marroon tiyya beellamnaa qabaa jedhe waraan gaade sagali dhaabuun gam iluurra hageerar mucaan qallaan immoo ilu abba boora fardi boor jechuun bosona mazoon fakkaata keessa maddeeseese sirbi malee. Noobeli hidhati zinnaar addunyaan dhoowwatti doolara biyyatti fonqolcha ayyaanni diinagde butuchu waraanni filannoo uggura mikeesi hidhanno duudi dargaggeessi jeneraal artisti Hacaaluu guma goota shirrina wal khajer keekiyyaan itti deebisuu roob deebiis. Labsiin hoote qottee fakkeenyaa
Amboo keessa lolaqaata shaggargay mataan abbaalleeyyoo dulma jiran badu maqaan akkuma inni jedhe. Du'a Caaluutiin booda muuziqaan Oromoo obboleeyyana Caaluu ilmaan Oromoo qaaliin kunuunfame dagaaguun dachee raasuu jira. Barcumaan duwwaan galaana gaaromsaatiin fardi duwwaan immoo keekiyya badhaadhaatiin Itoophiyaan raasuun hirriib dhowwuu jiran. Garuu duwwanitti aananitti ceena daawwattoota keenya xiyyaarri Itoophiyaa tokko meeshaa waraanaa fe'ee wajjin magaalaa Kaartuumitti qabamuun himame. Xiyyaarri Itoophiyaa kun kallattiin Finfinnee buufata xiyyaaraa Boolee irraa kahuun Sudaan buufata xiyyaaraa Kaartuum yeroo qubateetti kan meeshaalee waraanaa kanneen waliin qabame. Buufata xiyyaaraa kanattis sakattaa xiyyaarichaa irratti taasifameen meeshaalee waraanaa hedduun qabamuu qondaalota mootummaa Sudaan wabeeffachuun maddi oduu AFP'n gabaasee jira. Daandiin qilleensa Itoophiyaa immoo gabaasa sobaatii jechuun haale Siiraash Sabaaf. Xayyaarri Itoophiyaa tokko meeshaa waraanaa fe'ee wajjin magaalaa Kaartuumitti qabamuu miidiyaaleen garaagaraa gabaasaatii jiru. Xayyaarri Itoophiyaa kun kallattiin Finfinnee buufata xayyaaraa Boolee irraa ka'uun Suudaan buufata xayyaaraa Kaartuum yeroo qubatetti kan meeshaaleen waraanaa kun qabaman. Buufata xayyaaraa kanatti sakattaa xayyaaricha irratti taasifameen meeshaaleen waraanaa hedduun qabamu qondaalota mootummaa Suudaan wabeeffachuun maddi oduu Ajaansi Firaansi Pirees gabaaseetii jira. Akka gabaasa Ajaansi Firaansi Pirees kanatti xayyaarri kun xayyaara imaltootaa kan Itoophiyaa yoo ta'u meeshaa waraanaa sanduuqota 72tti guutame fe'eetu qabame. Maddi oduu Reuters bifuma wal fakkaatuun Suudaan meeshaalee waraanaa dirree xayyaaraa Boolee Finfinnee irraa deemuun Kaartuum keessatti qabame kana duubaan shira jiru qorataa jirti jedheetii jira. Meeshaan waraanaa qabame kun waggaa 2 dura Raashiyaa irraa Itoophiyaa kan seenedha kan jedhu maddi oduu Suudaan gama isaatiin mootummaan Itoophiyaa jeequmsa uume ce'umsa Suudaan gufachiisuuf carraaqii taasisaa jira jechuun himateetii jira. Himannaa kanaaf daandiin qilleensa Itoophiyaa deebisu meeshaa waraanaa gara Suudaan fe'ee seera qabeessaa fi ragaalee barbaachisoo mara kan guuttatedha jechuun ibse. Meeshaan waraanaa gara Suudaan fe'amee qawwee adamuuf bitame yoo ta'u seera qabeessaa fi ragaalee barbaachisoo nama ergee fi nama itti ergame mara kan guuttatee ta'uu ibse. Daandiin qilleensa Itoophiyaa meeshaa kana kaffaltiin kan geejjibsiisee fi dhimma daldalaa ta'uu yoo ibsu qawwee adamoo kun yeroo dheeraaf qondaalota nageenyaan Finfinneetti to'atamee turuu addeesse. Qaamni meeshichi itti ergame mana murtii Suudaanitti daandiin qilleensichaa meeshaa kana akka dhaqqabsiisu yookaan ammoo adabbii doolaara 250,050 akka kaffalu himachuu ibse. Kana hordofuun dhaabbatichi qondaalota nageenyaa Itoophiyaa irraa adeemsa qulqulleessaa erga xumureen booda meeshaa kana gara Suudaan fe'uu isaa fi xalayaa ministeera haajaa alaa Suudaan irraa barraa'ee dabalatee ragaalee barbaachisoo mara kan qabu ta'uu himeetii jira. Wal himannaa fi walitti gaarreeffannaa mootummaa Suudaanii fi Itoophiyaa tibba kana akka haaraatti kan hammaate yoo ta'u dubbiin qabamuu meeshaa waraanaa kun ammoo caalattuu hariiroo biyyoota lamaanii hammeessuu danda'a jedhamaatii jira. Itoophiyaa keessatti eegga waraanni babal'atee asitti daandiin xayyaara biyyattii seera balallii addunyaa cabsuudhaan meeshaa waraanaa fi loltoota deddeebisaa jira jedhamee himatamaatii ture. Mootummaan Biltsiginnaa gama isaatiin himannaa kana haalaa turus xayyaara imaltootaa keessatti meeshaaleen waraanaa qabamuun gocha sirnichaa kan ifatti saaxilee fi daandii qilleensa Itoophiyaa maqaa gaarii qabu irratti dhiibbaa guddaa hordofsiisuu mala jedhamaatii jira. Riqichi laga Takkazee yeroo darbe haleellaa waraanaatiin cabee ture suphamee tajaajila kennuu eegale. Riqichi kun akka mootummaan Biltsiginnaa Maqalee irraa mo'amee baheen rukutamee adda cichuu kan yaadatamu wayitaa ta'u dhaabbata mootummoota gamtoomanii dabalatee qaamoleen hedduun tarkaanfii sana balaaleffataa turan. Daandiiwwan gurguddoo gara Tigraay geessan keessaa tokko kan ta'e daandiin Shiree Maayitsaamrii Gondar kan wal quunnamsiisu riqichi guddaan laga Takkazee kun mootummaa Itoophiyaa fi humnoota naannoo Amaaraatiin daandii gargaarsa namoomaa gufachiisuuf kan ta'e jedhee cabedha jechuun himatamaa turan. Amma garuu baatii 2 booda tajaajila kennuu kan eegale wayitaa ta'u riqichi ogeeyyota Tigraayin suphamuu isaa maddeen oduu Tigraay ibsaa jira. Oduu keenya xumuraatiin pirezidaantiin Giinii Alfaa Koondee fonqolcha mootummaan aangoo irraa makfaman.
dhaabbatni mootummoota gamtoomanii mootummaa Ameerikaa fi ECOWAS fonqolcha kana mormanii jiru. Alpha Condé gareen isaan fonqolchee Guyyoo Waariyoo waan qopheesse qaba. In Conakry, where, as we reported earlier, heavy gunfire has been. Alpha Condé jedhama. Jaarsa gana 80 barkum 2010 irra jalqabuun biyyi Afrikaa gini bulchaa ture. Pirezidaantii biyyattii Afreesoo aangoo ammoo baay'ee jaalata. Kanaaf akkuma Itoophiyaa waggaa dabre Khurasaa Musaa dubbata. Dilbat kaleessa dhukaas guddayya naannoo masaara mootummaa Konaakiritti argamu godhameen booda barcuma jala butuun udduun lafa waraansisaani. Viidiyoo gareen kolooner koomaandar Maammadaa Doobuyaa Kadiloo gallakkifteen jaarsa A video shared on Guinean social media Sunday showed Condé slumped on a couch next to a masked soldier. Loltooti jaartuu pessa turtituun duubee geetlebjiin biyyattii rabbaa'u namichaan gorra fonqolchuu matateemte. Ministeerittis biyyattii yaaliin fonqolchee eegdota pirezidaantichaatiin fashalaa'ee jechuun dubbaate. Garuu dubbiin raayyattis biyyatuun dhugaan fakkaatu. Jaarsa kan eegii halimiil duwwaa farteessisaniin duubitti cophxee sana mungarree jedhaani. Viidiyoo fonqolchi mootummaa qabiilii Afrikaa ta'uun fuul miidiyaa addunyaa weerarteen. Loltooti lakkoofsaan agnam 8 gaana laaba biyyaalessa diimaa warqeef magariisa uffachuun akkan jechaa turan. Nuqore biyyaalessa haraaraatiif misoomaati. They say the coup was a response to widespread corruption, mismanagement and poverty. Heerri biyyattii waan diigameef mootummaa haaraa hundeessuun mari hundammat tolchine san bulchin jechuun uumatateemte. Giniin biyyi Afrikaa qabeenya uumamaatiin badhaataatullee tasgabbii dhabiinsaaf rakkin bulchiinsa irra kakayyummaan sadarkaa duraarratti argamte. Abbo Condeen immoo nama dujjeessuun nama duulle saamaa ture jechuun uumati jabeessee maata. In a nearby opposition stronghold neighborhood, joy in the streets as news spread that President Alpha Condé had been deposed in a coup. Addunyaan immoo fonqolfamuu abbaa Mahammad Alpha Condé jabdu mormuu jirti. Hokkaraaf tarkaanfii biyyattii tolta fudhachuun nageenya tasgabbiif badhaadhin Ginii qaballees waan taateef qaamolee wal morkuu jirti cufa hokkar tasgabbeessuun karaa olaantummaa seera hordofeen deemuu qabanii yaada Ameerikaati. Gareen diinagdee biyyoota lixa Afrikaa jechuun ECOWAS fonqolchi mootummaa Ginii keessatti taasifam jabdu mormuun jijjiirame mootummaa bu'uureedhaan qabna hamugatiin qab jechuun waacifte dadhaban. Pirezidaant Alpha Condé kabajisaaf malcuuf akka argatuuf waayilanis waliin hidhama waliin al dure tokko malaka gad dhiifaman jabeessine gaafannaa yaada dhaabbat diinagdee gamtaa Afrikaa ECOWAS ture. Hoggana olaanaa dhaabbat biyyoota gamtoomanii Abba Antooniyoo Guutareeziif gamtaa Afrikaa qofa osoo hin taane biyyoota addunyaa baay'een fonqolfamuun isaa malee jechuun jiru. Loltooti koomaandar Mahammad Daboobe akka diloo immoo jaarsi gargeessanii jiru abbuma beeka. Filannoo uummata saame wagga tokkoon booda waggoota 10 bulchaa guyyaa tokko keessatti Alpha Condé qabame loltootaan bakka geeffamin beekanii jedhan.